Shamarra sadi ta'anii otoo jiranii shamarran lama walii galanii takkitti irratti yeroo shishaaworii galtu iddoo shishaaworii galtu sana keessa kaameraa dhoksaadhaan kaa'uudhaan viidiyoo qullaa ishii waraabanii mucayyoo kanaa dararaati jiru Dubaayii keessatti. Ashamaa arika fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutiin nan barbaada. Akkasuma immoo maatii Aara kan dhuftanii Noora anaa dhufu baga nagaan dhuftanii kuni mana keessanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama isiniin jechaati. Akkasuma immoo maatii taatanii kan turtanii jalqabaa kaatanii hanga har'aatti na jajjabeessaa kan turtanii guddaa ulfaadhaadha. Kabajni keessan ana biratti guddaa hedduudha isiniin jedha. Akkasumallee ammallee hordoffiin keessan na jajjabeessuun keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Yoo isin na wajjin jiraattan malee hojjechuutiin danda'u isiniin jedha. Kanaafi ammallee gargaarsi keessan na wajjin haa ta'u jechaati. Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa barumsa irraa fudhattu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share gochaati. Like illee godhaa namoota hedduu biraa akka ga'u isiniin jedha. Maaltu ture yoo jettanii shamarra sadi turanii Dubaayii keessatti sana booddee hojiin isaanii mijachuu dinnaanii akkuma wal beekanitti wal qaxaranii ijaazaa mana kiraayii fudhatan jechuudha. Iddoo itti boqotanii amma hojii argatanitti akkasuma immoo yeroo hojii argatanis immoo iddoo itti wal argatanii akkasuma immoo mi'a isaanii iddoo kaawwatanii mana kireeffatanii isaa sadaniyyuu otoo taa'aa jiranii hojiirraa ba'anii isaa sadaniifiyyuu 1,500 birrii Dubaayitiin hojii argamee gaafa dhufuufi namoonni lama indidanii mucayyoo takkittiin immoo taa'urraa isumaanan deemee gala kumayyuu haa ta'u jette isaan biraa hojii galtee jarri kun garuu hojii kana utuma filatanii waggaa tokko guutuu manuma ijaazaa sana keessa turanii sana booddee maaltu ta'e yoo jettanii mucayyoon ishiin hojii baatee jirtu kuni isaan biratti mana kiraayii hin kaffaltii mi'allee achi qabdi waan ta'eef wantoota tokko isaan hojiin qabanii hojiirraa afanii jiru waan ta'eef waan isaan barbaachisullee birrii achi argatu sanaan irraa jechuudha. Waan nyaata isaa ta'u waan tokko isaaniif bittee gara isaanii harkatti qabattee fidhatti. Haa ta'uyyuu malee mucayyoo kanaa irratti naafanii ijoollonni lamaan otoo hojii hin argatiin ta'an suni maal gochuuti eegalanii mucayyoon kun yeroo ishiin uffata ishii hundumayyuu baafattee shaaworii galuudhaaf jirtu namni kamiyyuu uffata isaa baafateeti kan inni shaaworii galu waan ta'eef mucayyoon kun uffata ishii baafattee yeroo shaaworii galuudhaaf shaaworii ishii galtu isaan kaameraa isaanii achi keessa dhoffatanii viidiyoo qullaa mucayyoo waraabanii sana booddee mucayyoo ittiin doorsisuu jalqaban jechuudha. Mucayyoodhanii yookiin viidiyoo kee gallakkisna yookiis immoo birrii nuti barbaannu nuuf kennuuti qabda dirqamadhanii viidiyoo kana mucayyoo kanatti agarsiisanii mucayyoon kun ani birrii kana akkanatti hojjedhe isaanii kennuurraa ofii koo ajjeesuu naaf wayyaa jettee mucayyoon kun himattee jirtu jechuudha. Ijoollee kana karaan walitti fufuudhaan immoo mi'oota garagaraa shaanxaa mana madaamii keessaa fudhattee kan baate jechuudha. Hin jira waan ta'eef mi'a yeroo tokko gara biyyaas fudhachuudhaaf kan bibbitattee shaanxatti naqattee isaan biraa iddoo boqonnaa isaanii sana mana kiraayii waliin kaffaltii meeshaa ishillee achi naqatti waan ta'eef isatti maal godhanii firiingaa itti marfee waraananii isatti bishaan kiroroorsii waraabuudhaanii uffatni garagaraa jira beektu jechuudha. Kiroroorsiin akkamitti uffata namaa jijjiiruu akka danda'u hin luqqisa jechuudha. Isa akka banyu suni cufamaadha waan ta'eef qulfiidha waan ta'eef shaanxa suni firiingaa sanaanii marfeedha waraabaniiti shaanxaa mucayyoo kanaa ittiin huranii kiroroorsii uffata ishii ittiin baballeessanii akka sanatti jiru. Mucayyoon kun ofan ajjeesa malee viidiyichaa akka baasanii hin barbaadu. Ani birrii kanas mana namaa keessatti gubadhee wanta isaan barbaadani ji'a heegee mindaa koo kennuufiti hin danda'u jettee mucayyoon kun himattee jirti. Akkasuma immoo jechuudha seeranii warri akkas godhan kun biyya Dubaayii keessatti gaafatamuuti akka danda'an akkasumallee seeraan haala jarri kun waan ta'aniif namoonni hedduun ijoolleen kun akka isaan qabamanii seeratti dhiyaatanii hidhamanii erga immoo adaba isaanii mana murtiitti jechuudha adabbii isaanii xumuratanii gara biyyaa galuuti akka isaan danda'anii. Namoonni kun immoo namootuma sooshaal miidiyaa irratti namoota beekamoodha jedhamanii namoonni hedduun beekanidha. Garuuti ammaa fi sooshaal miidiyaatti baasuuti hin barbaadu.
barbaanne waan ta'eef namoota isaanitti dhiyaatanii keessanillee dudubbisnee akka lamaa jitti viidiyoo mucayyoo kana balleessuu akka danda'ani akkasumallee seeranillee wanti kun mucayyoon kun himatteerti taanani biyya Dubaay keessatti namni viidiyoo nama qullaa miti suurayyuu seeran haala fedha abbaa sanaatiin ala yoo nama kaasee akka adabamuuti danda'u akka seera biyya sanaatti waan jiruufi mucayyoo kanayyuu dhiifama gaafatanii akkasuma immoo viidiyoo mucayyoollee akka balleessanii fi namoonni jechuudha namootumti keenya irraa wal dhodhoowwanii akka sanatti kanatu galee jira siniin jedha obboloota koo waa'een bara kana baay'ee ulfaataa yoo jiraanne gana waan hedduu ija keenyan argina akkasuma immoo gurra keenyanillee dhageenya siniin jedha yeroo baay'ee namuma nuti wal jaalanne namuma nuti walitti siinne namuma nuti icciitii keenya waliin qooddannu namuma nuti nu miidhu jennetu deebi'ee tooyi diina nuti ta'uutii danda'a waan ta'eef eenyumayyuu yoo ta'e hanga dandeenyutti of eeggannaa irraa godhachuun baay'ee barbaachisaadha akkasuma immoo namoonni jechuudha mana madaamii keessa jirtanii adaraa keessanii manuma madaamii keessa ta'a malee boqonnaa baana jettanii namoota baay'ee jaalannaa kuni nama garaa kooti jettanii namatti of hin gatinaadha namoota irraa of eeggadhaa isiniin jedha sababni isaayyuu namni walitti bu'uutu jira yookiis immoo inni tokko keessaa milikaa'uutu jira gaafa inni tokko keessaa milikaa'e immoo inni tokko inaafadhaan guutamuutu jira jechuudha maaliif qaayilii gaafa Abeeliin fuula waaqayyoo duratti faara tolaadhaan ilaalame aarsasa waaqayyoo fuulduratti simatamuu fi inni maal godhe inaafadhaan guutame kanaaf gaafa tokko keessa tokko milkaa'ee inni bukkee immoo inaafadhaan qabamaa dhalli namaa garaasa badaadha gubbaa keenya malee keessa walii keenya hin beenu waan ta'eef adaraa keessanii irraa of eeggadhaa dhaamsinan isiniif qabu namoonni jechuudha iddoo hojiitiyyuu baatanii manuma madaamii keessatti dirqama isiniin ta'u achi baatanii bakka biraa jechuudha jiraachuun isinitti hin ta'u yoo ta'e otoo kabajumaanii bakkuma itti qaxaramtan sana bultanii otoo achuma jiraattanii natti tola isiniin jedha biyya namaa keessatti bashannana yookiis immoo wantoota garaagaraa charchii jettanii biyya namaa keessa akka barbaaddanii otoo deddeemuu baattanii guyyaa rabbii eeggattanii hojii keessanii sirna siraatan hojjettanii gara biyya keessanitti galtanii waan hundumayyuu bashannanallee haa ta'u akkasuma immoo charchii mana sagadaa deemuutii dandeenya biyya keenya keessatti biyya namaa keessatti of eeggannoo jireenya keenyaaf otoo taasifnee baay'ee bareedaadha isiniin jedha kanaafiyyuu keessumaa jechuudha namoota keenyarraa adaraa keessan of eeggadhaadha mucayyoo kana uffata ishiillee kiroroorsidhaanii firiingadhaanii shaanxaa ishii keessatti limmoodha waraananii itti naquudhaanii balleessanii jiru jechuudha kana biraanii uffata qullaa ishii waraabanii ittiin doorsisaa diina walitti ta'aniiti jechuudha ijoolleen kun kaleessa wal jaalatu wal jaalannaanu ijaazaa bakka tokkotti fudhatanii to'ii ba'anii akkasuma immoo hojiillee akka galaniif ergaan takkaadha kan isaaniif dhufe garuu qarshii sana yeroo sanatti tuffatanii waan didaniif hanga yoonaa hojii dhabanii waggaa tokko guutuu lafa ta'anii garuu haa ta'uyyuu malee isaanii wanti isaan karoorfatanii hojii dhabanis ishii hojii arigatte sana karaa tokkoon qabanii to'ii irraa fudhachuu waan akkanaa kana yaadanii namoonni waan akkasii hojjettanillee adaraa keessanii yeroo har'aa keessatti namni yeroo itti ba'ee galuutii dadhabe yeroo namni itti dhumaatii jiru jechuudha lafaa ka'eeyyuu otoo rafuu iddoo rafuttiyyuu kan afutu jira waan ta'eef hamma sa'aatii kana malee sa'aatii kanaan booddee maaltu akka nurratti ta'u waan hin beekneef adaraa keessanii gochoota fokkisaa walirratti raawwannu kana keessa haabaan isiniin jedha obboloota koo rabbi fuulduratti wanta tokko jechuudha gaafa goonee gaafatamuun keenya inaafu jechuudha kanaaf waan darbu jettanii waan hin darbine lubbuu keenyatti akka hin balleessine isiniin jedha obboloota koo viidiyoo kana immoo dhugaadha waan qabatamaa ta'edha jechuudha mucayyoon beekuudhaa jechuudha kanan odeeffadhe garuu suura jaroota akkana godhanii kana namuma biyyaati oromoodhuma keenya namuma nuti jaalannu waan ta'aniif sooshaal miidiyaa irratti yoo baasame isaanillee bakka hadabamanii to'ii isaanillee miidhamuu danda'u waan ta'eef dogoggora isaaniitiif dhiifama gaafatanii akka isaan of sirreessanii fi gaafatamaa jira isiniin jedha kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jedha yaada koo keessatti dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jecha yaadaaf gaaffii yoo qabdan immoo koomentii naaf kaa'aa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura isiniin jaalladha.